Itoophiyaan qamadii biyya alaatti ergitem sana booda gargaarsa ruuzii fudhattem tiyaatira guddaa siyaasa Itoophiyaa keessatti dinqiin guyyaa guyyaa raawwatamam torban tokko biyyattiin qamadii gara biyya alaatti ergitim badhaadhina qabduun ammoo addunyaa nyaachiftim sana booda Kooriyaa kibbaarraa ruuzii toonii 12,000 argattim. Israa'el Iraan irratti waraana xumuraa qopheessuu himtem. Iraan lammata Israa'el doorsisuuf akkan kaane karoora qopheessuu beeksiftem. Samiin dukkanam saayiranii waraana fi ibsi akeekkachiisa diimaa Yerusaalemii fi Teheraan irratti balaqqeessuu jalqabem. Itoophiyaan qamadii gara biyya alaatti ergitem sana booda gargaarsa ruuzii fudhattem. Tiyaatira guddaa siyaasa Itoophiyaa keessatti dinqiin guyyaa guyyaa nagahamam torban tokko biyyattiin qamadii gara biyya alaatti ergitim badhaadhina qabduun addunyaa nyaachiftim sana booda Kooriyaa kibbaarraa ruuzii toonii 12,000 argattim. Kana jechuun maal jechuudham nyaata madaalawaa dippiloomaasii jechuu dandeenyam qamadii erginee ruuzii nyaannam. Guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Abiy Ahimad Itoophiyaan badhaadhina gitan qabne keessa jiraachuu labsaniirum. Dhuguma gitan qabnem badhaadhinni humnaa ol waan ta'eef amma gargaarsa nyaataa hatattamaa namoota 700 oliif kadhachaa jirram. Kana sirriitti haa ilaallu. Itoophiyaan qamadii biyya alaatti ergitim garuu Itoophiyaan beeloftoota ishee nyaachisuuf ruuzii kadhattim. Kana hundammoo hiyyummaa injifanneerra otuu jettuu raawwattim. Qamadii biyya alaa ergaa kan jiruuf of dandeenye waan jiruuf taam garuu dhugaa jiru yoo ilaallem ofii beelaa waan jiruuf ruuzii galchaa jirram. Akkasumas Kooriyaan kibbaa ruuzii toonii 12 qabattee yeroo dhuftu nyaata qofa qabattee dhufnem barumsa seenaa fiddee dhuftem. Itoophiyaa yeroo waraana Kooriyaa kan nu gargaarte ni yaadanna jechuun ambaasaaddarri Kooriyaa kibbaa ibsaniirum. Amma tola sana deebisuuf as jirra jechuunis dubbataniirum. Itoophiyaan lubbuu arjoomtem Kooriyaan kibbaa immoo ruuzii arjoomtem. Biyyi waggaa 70 dura gargaarre amma bara 2025tti nu nyaachisaa jirtim. Kun gargaarsa biyya alaa mitim. Kun karma seenaa kiisha ruuzii keessa marfameedham. Sababni isaas yeroo ammaa kana Itoophiyaan akka nama suufii uffatee daandii gubbaa kadhatum alaan qulqullum keessan immoo duwwaa fakkaattim. Israa'el Iraan irratti waraana xumuraa qopheessuu himtem. Iraan lammata Israa'el doorsisuuf akkan kaane karoora qopheessuu beeksiftem. Samiin dukkanam saayiranii waraana fi ibsi akeekkachiisa diimaa Yerusaalemii fi Teheraan irratti balaqqeessuu jalqabem. Ministeerri ittisaa Israa'el kaatisaa sawa jeneraalota olaanoo Teel Aviv keessatti kennaniin icciituu jiru ifa godhaniiru. Ergaan isaa salphaa kan gara laafina hin qabnee fi guddaa turem. Iraan lammata Israa'el doorsisuuf akkan kaanetti rukutuuf karoora qopheessuu himem. Xiyyaaronni waraanaa kutaalee waraanaa kaartaan naannoo xiyyeeffannoo Iraan mul'isan qophaa'uu beeksisaniiru. Waraana samii guyyoota 12 turee fi kan bahaa giddu galeessaa guututti dambalee rifachiisaa ergeen booda Israa'el waraanni kun hin xumuramne jechuun ibsitem. Haleellaan dhaabbilee kolaraa Iraan Foordoo Naataansi fi Isfaan irratti raawwatamee ture. Kan jalqabaa qofa ture jechuun ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis dubbachuu isaanii Al Arabiyaan gabaaseeram. Kaatis yeroo ammaatti qophii waraanaa daangaa hin qabne damee basaasaa fi olaantummaa qilleensaa guutuu fudhachuuf qophaa'uu isaanii himaniiru. Akkasumas balaa gara fuulduraa kamiyyuu caccabsuu fi hawwii niikularaa Teheraan dhaabbataadhaan callisiisuuf ajajeeram. Guyyoota muraasa dura pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan seera balaa fi mormii qabu mallatteessaniin tumsa dhaabbata niikularaa to'atu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin tumsa adda kutaniiru. Teheraan ejensiin atoomikii idil addunyaa qabeenya warra dhiyaa ta'uu ibsuun xiyyaaronni waraanaa Israa'el weerara qulqulluun taane sababa akka dhiyeessan ayyame jechuun himattem. Gama biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun sagalee isaanii keessatti dheekkamsa guddaa labsaniiru. Yeroon akeekkachiisaa darbeem Israa'el waan gochuu qabdi ni raawwattim. Kana booda walii galteen hin jiru. Kana booda callisuun hin jiru jechuun aariin dubbatem. Waraqaa dhukaasa dhaabuun dippiloomaatota Ameerikaa gaaddiduu misaayilaa fi minjaala duuba maaltu jiram. Waxabajjii 24 dhukaasa dhaabuun giddu galeessummaa Ameerikaatiin ammaaf abidda dibee Iraan walii galteewwan niikularaa addunyaarraa adda obbaaftem. Israa'el karoora waraanaaf of qopheessitem. Gaafiin jiru kana booda ammas walitti bu'iinsi ni uumama jechuu mitim. Yoomii fi ammam akka guddaa ta'uudha. Sa'aatiin sun gaafa ga'u addunyaan callisaarraa ni yaadattim.